Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo jirra jirtu nageenyi koo kan onnee irraa buqqa'e bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Barnootaan walitti deebinee jirra. Turtii guyyoota muraasaa booda. Innaa subscribe naa gochuu hin dagatinaa. Warri gama TikTokiitiin na hordoftanis deemaa subscribe naa godhaa. YouTube koo subscribe naa godhaa. YouTube koo haarawaa waa baay'ee irraa barachuu dandeessu waan ta'eef. TikTok kiyya jala seentanii obboleeyyan kiyya TikTok kiyya jala seentanii kun mallattoo YouTube asiin jirti seenaati asuma subscribe godha. As keessas wanni barnootaaf isin fayyadu ni jira. Gama TikTokiinis follow godhuutiin nu hordofaa isiniin jecha. Gama barnootaas arra qabadhee isinii dhufetti isin dabarsa. Barnoonni irraa linkii Facebook linkii YouTube keessanii Facebook irratti haala bareedaa ta'ee fi isa original jechuudha. Akkaataa page keessanii irras ta'e Facebook irras ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook keessatti bifa akkanaa kanaan jechuudha. Kun linkii Telegramaatii fi linkii YouTube kiyyaati jechuudha. Kun bifa akkanaatiin akkaataa seera qabeessa original isaa itti kaa'attanii amma kana qubaan kattuqee jennaan qalaaxuula akkasumaan YouTube kiyya keessa isin geessaa jechuudha. Obsaan eeggattu. Obsaan eeggattu. Linkii karaa salphaadha original isaa jechuudha. Bifa kanaan linkii originalaa Facebook irra akkaataa itti kaayattaniin isinitti mul'isa. Page keessanirras akkaataa ittiin kaayattanii jechuudha gama hundaanuu. Linkiin kun isa original akkuma arguu jettanii gama pageetitti warroonni page fayyadamtu YouTube keetiin wal qunnamsiisuu barbaadde page jala seentaa. Fakkeenyaaf bifa kanaan jechuudha. Bifa amma asirratti argitanii switch to video kan jedhu kanaani haala salphaadha. Akkanatti yoo kaatte namni follow si godhee kana yoo gadi si tuqee akkanuma fuudhee YouTube keessa geessaa jechuudha. Haala kanaan karaa salphaadhaan akkaataa itti sirreeffattaniin isin mul'isa. Nafaana bu'aa isiniin jedha. Audio Jungle. Obboleeyyan kiyya. Obboleeyyan kiyya Google Chrome namni dhabeen jiru Google Chrome kana keessaa wanti hundinuu kan sirraa'u jechuudha. Google Chrome kana keessa ni seenna. Facebook keessan asirraa yoo qabaattanii Facebookuma keessanii seentu jechuudha. Yoo asirraa hin qabne ammoo gabbaa kanatti Facebook jettanii itti barreessitanii log in gootanii seentanii jechuudha. Anamma fakkeenyaaf log in godheen jira. Obboleeyyan kiyya kun bifa kanaan naaf fidee jechuudha. Log in gootanii yoo seentan asii tuqaa sadii tana tuqxanii desktop site kan jettu kanaan irra deeffattanii bifa kanaan akkana isinii fidaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya erga inni bifa kana akkanatti isinii fidee profile keessan kanuma jala gati tuttuu jechuudha. Bifa kana isinii fidaa jechuudha. Facebook keessan guutuun guututti. Yoo inni bifa kana isinii fidee bifa kana erga inni isinii fidee erga akkana isinii fidee obboleeyyan kiyya kunoo ni argitanii akkana ol guddisee isinii fidaa kunoo. Edit public information tan jettu tana gisee takkaaf akkas gadi tuqqaamna. Bifa kanaan nuu fidaa jechuudha. Kuni kan Facebook irraati. Facebook profileidha malee pageidha miti. Bakka kanatti isin agalu. Erga akkana isinii fidee kunoo link kan jettu kana ni argitanii akkana ol guddisee isinii mul'isa. Kunoo linkiin kiyya website kiyya kan Telegramatiif ka Facebooka bakka kana galee jira jechuudha. Kunoo isa kana akkana xiqqeeffattanii akkan afoo kanatti erga xara gaddanii booda edit kan jettu tana isa afoos isinii dhufte jechuudha. Linkii kana afootti edit isinii kan jettu edit kana tuttanii jechuudha. Erga edit tuttanii bifa kana isinii fida jechuudha. Erga bifa kana isinii fidee kunoo wanni isin linkii isin barbaadanii website linkii jedhee nu adda isinii fida. Kunoo akkuma argitan kana
website linkii kana asii gashee jira jechuudha. Website kana itti dabaluudhaaf amma fakkeenyaaf asitti linkii kana dabaluudhaaf add website tan jettu tana gizee takkaaf akkasini cuqaasa. Linkii biraa asitti dabaluu jechuudha. Ka Telegiraama, ka Facebook, ka yaani YouTube kan waan feetanii barbaachuuf asuma add kan jettu tana otuttani kun boota isinii fida jechuudha bifa kanaan. Erga bifa kanaan akkana isinii fide linkii YouTube keessanii yookaan Telegiraama keessanii isa original ta'e ka copy godhattanii dhuftanii asi paste gootan jechuudha. Paste godhuuf qubaan qaqqabattanii asi paste gootanii jechuudha. Isinii galee obboleeyyan kiyya. Bifa kanaan paste godhattanii jechuudha. Copy amma fakkeenyaaf YouTube kiyya kun copy godheen dhufe isinuma wajjin obsaan na eegaa. Okay obboleeyyan kiyya kun linkii YouTube kiyya copy godhachuu eda tuqaa sadii kana tuqee mallattoo share jettu tana tuqee asiin copy link tan jettu tana copy godhadheen jira jechuudha. Amma asi keessaa baadhiisee as keessa deebi'a. As keessa deebi'ee kun quba akkana qubaan gaccibsee qabee paste tan jettu tana yoo itti godhee YouTube kiyya itti naagalee jira jechuudha. Kun linkii YouTube kiyya. Erga inni akkana itti naagalee akkanuma afoo as xaraddanii kaatanii mallattoo save jechuu tana dhooftanii jechuudha. Mallattoo save ta'u tana akkasitti cuqaastanii obsaan eeggattanii shabakaa kiyya laafaadha. Okay obboleeyyan kiyya kun bifa kanaa yoo isinii fide amma linkiin kiyya itti naagalee jira jechuudha. Cheekii godhachuudhaaf Facebook keessa deebi'ee isin mul'isa. Okay obboleeyyan kiyya profile jala seentu kuno linkiin dura kan Telegiraamaatiif kan Facebook kiyya tokko qofa ta'e amma asin lama ta'e yoo dhufee jechuudha. Bifa kanaani kan Facebook akkana qayyarattan. Okay video itti aanu keessatti akkaataa kan page keessanii irra kaa'attanii isin garsiisa barnoonnedha. Kanaaf fakkaata YouTube ko subscribe gochuu hin dagatina. Haala salphaadhaan linkii barbaadan akkanatti galfachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya subscribe gochuu hin dagatina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.